Hordoftoota keenya kabajamoo qophii tokkoon isiniif dhufneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti akka nu faana turtaniif isin affeerra. Qophiin keenya har'aas deemsa ajaa'ibaa Itoophiyaa magariituu taasistuu jedha. Qormaataa fi hojii manaa guddaa addunyaa keenyaa kan ta'e jijjiiramni qilleensaa yeroo ammaa kana biyya keenya Itoophiyaas kallattii adda addaadhaan qoraa jira. Qorumsa kana jalaa ba'uu fi dhaloota dhufuuf biyya magariituu fi badhaatuu dhaalchisuuf wanti dhaloota kana irraa eegamu ashaaraa magariisaa dhugoomsuu qofaadha. Itoophiyaa keessatti yeroodhaa gara yerootti bosonni haphachaa, industiriiwwanii fi warshaaleen baay'achaa kan dhufan yoo ta'u, misoomnii fi jijjiiramni mul'achaa jiru kallattiidhaanis ta'ee al-kallattiidhaan qabeenya uumamaa waliin hidhata cimaa qaba. Biyyi keenyis kana hubachuudhaan yeroo dhiyoo as keessumaa erga mootummaan jijjiiramaa abbichuudhaan durfamu gara aangootti dhufee as qabeenya uumamaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan hojjechaa jirti. Waggoottan 3 darban xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan biqiltuu biiliyoonaan lakkaa'aman dachee Itoophiyaa hundarratti dhaabamanii jiru. Dhaabamuu qofaa osoo hin taane kan dura barameen alatti haala adda ta'een kunuunfamaa jiru. Kunuunfamuu qofaas osoo hin taane baay'een isaanii bu'aa argamsiisaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Biqiltuuwwan hanga ammaa dhaabbatan baay'een isaanii kuduraawwan adda addaa kanneen akka maangoo, paappayaa, burtukaanaa fi kanneen biroo of keessatti kan hammatan yeroo ta'u, kun immoo naannoo keenya eeggachaa nyaataan of danda'uuf tattaaffii biyyi keenya gochaa jirtuuf agarsiistuu cimaadha. Kaayyoon abbichuu biqiltuu dhaabuu qofaa osoo hin taane kunuunsuus akka qabnu hojiidhaan kan nutti agarsiise yeroo ta'u, kun immoo uummata biratti jijjiirama guddaa fidee jira. Ashaaraa magariisni mukkeen dhaabuu qofaa osoo hin taane gosoota midhaan nyaataas ni dabalata. Biyyi keenya nyaataan akka of dandeessuuf bonaa fi ganna qonnaan bultoonni Itoophiyaa hojii qonnaan yeroo itti ko'oommatanii jiran agarra. Kuni jijjiirama abbichuun akka biyyaatti fide ta'uu dhugaa haallamuu hin dandeenyedha. Ashaaraan magariisaa kun muummicha ministeeraan haa eegalamu malee duulicha irratti kan hirmaatu uummata Itoophiyaa maradha. Maarree ashaaraan magariisaa kun akka biyya keenyaatti jijjiirama hedduu fi faayidaa cimaa agarsiisaa jira. Kanumaa wal qabsiisuun bara kana akka guutuu Itoophiyaatti biqiltuu biiliyoona 6 akka Oromiyaatti immoo biqiltuu biiliyoona 4.5 ol dhaabuuf qophaa'ameera. Maarree osuma murtuu hortuun hortii akkuma jedhamu xiyyeeffannoo misoomaa eegalame kana gufachiisuuf shororkeessitoonni biyya keenya badanii balleessuuf yaalan lubbuu ilmaan nagaa fi qabeenya barbadeessuun badii guddaa balleessaa jiru. Qaamni biyya kana bulchuuf karoora qabu kamuu lubbuu dhala namaa qaalii balleessuun biyya bulchuun hin danda'amu. Aangoonis haala kanaan kan argamu osoo hin taane karaa filannoo diimokiraatawaa ta'een ta'uu hubachuu qabu. Isa kanaaf immoo muummichi ministeeraa keenya callisee ta'aa jira osoo hin taane karaa tokkoon misooma eegalame itti fufsiisaa, diinota biyya hunkuraniif ammoo gooticha raayyaa ittisa biyyaa isaan kana barsiisuu irratti argama. Warra badii kana godhan adabaa jira. Kana waan ta'eef akkuma sadarkaan jirrutti uummataaf hoggansa hundaaf tumsa barbaachisu gochuu qabna. Biyya kan tiksu mootummaa yookiin Dr. Abiyyi qofaa miti. Biyyaa fi nageenya ofii kan tifkatu uummatadha. Warreen faayidaa dhuunfaaf jedhanii maallaqa xiqqoon gowwoomfamanii diina uummatatti galchan adabamuu qabu, saaxilamuu qabu. Rakkoon nageenyaa gara lixaatti mul'atu rakkoo uummata hundaa ta'uu hubannee oduu odeessuu qofaa osoo hin taane mootummaa cinaa dhaabbannee deeggarsa nurraa barbaachisu gochuu qabna. Takkaa adiidha, takkaa gurraacha jechuu hin qabnu. Diinni uummata nagaa ajjeesuu diina hunda keenyaati. Yeroo kanatti immoo mootummaan tarkaanfii barbaachisaa diinota kanarratti fudhachaa waan jiruuf jalaan baanee mootummaan nama fixaa jira jennee wacuu hin qabnu. Mootummaan mootummaadha. Waan godhuu fi yoom akka tarkaanfii fudhatu bareechee beeka. Nuti garuu akka uummataatti wanti gochuu qabnu yoo jiraate diina biyya diigaa jiru bobaa jala dhoksuu hin qabnu. Duulli ashaaraa magariisaas duulli diina barbadeessus itti fufa. Hordoftoota keenya kabajamoo waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa hamma qophii biroon walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Kuyyuu miidiyaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa.